bam hordoftoota yaasu biraa hundi keessan bakkum jirtanitti nageenya rabbi isin biraa jiraatu gaayis arraantan dhufan jira isin jala badan jira dhugumatti soomanni baay'ee na bachiise gara feesbuukaatiin immoo qawwaxaan jira haala gaariin feesbuuka dhukkatti kasa jira tiiktook illee banan jira achilee hordofaa garuu yuutuubii isin jala badan jira gaayis dhugumatti isin jala badan jira garuu arraantana waan hin gartee gara feesbuukaatiin gartee isin gadhiisaa jiru asiin walitti qabeetiin gartee isiniif gadhiisuudhaaf deema hanga dhumatti daawwadhaadhaaf viidiyoo laayik share godhaa namoonni as bira gaayis subscribe godhin gaayis subscribe godhatee maayita I love you hanga dhumatti let's go wajjin tura gaayis intalli umriin ishiidhaa 35 wallistu addunyaadhaa gudditti Riyaana ajjeesuudhaaf mana sidhaa dhayxee xiyyitii 10 takka hularratti dhukaastee osoo gartee balaa takkallee hin geessin poolisiidhaan to'annoo jala oolti jirti poolisiin yeroo qorannoo geessu intalli tunis sooshaal miidiyaa irratti yeroo gartee viidiyoo gadhiistu akka gartee hordofamee gartee ifatetti Riyaanaadha wajjin wal dhabdee yeroo dheeraa gartee akka qaban viidiyoon isin gartee bara 2023 irraa kaastee gadhiistu ifa godhee jirachuudha. Mana wallistuu Riyaanaa kan Los Angeles jiru dhayxee xiyyitii 10 takka hularratti dhukaastee san booda poolisiidhaan to'annoo sira jala ooltee jirti jechuudha. Yeroo gartee isin xiyyitii itti dhukaastu Riyaanaan mana jirtu homaa gartee osoo miidhaan geessin poolisiin to'annoo jala oolchee waan jiru hordofanii sibiraan ganyaa yaasu bira godha gaayis. አብቹ እንወዳለን ሺህ ዓመት ንገስ አብቹ ሺህ ዓመት አንበሳ አብቹ እንወዳለን አብቹ እንወዳለን እንወዳለን አብቹ ሲጃላን ሲኸበኛ ወጋ ኩማ ገርቴኑ ብቲ ወጋ ኩማ ገርቴኑ ቡልቺ ጀነቹ ዶክተር አብይ ነምን ጃላት ኸስላ ገርቴ ሲጅቡለን ገርቴ ወጋ ይስብረቀ خلاص قلبين بشك جت تومر ما بقى وندج على مو جولة أنا جايب سيرون إنسان خبجا قولي وجين أبتني إسافة قرتي زناش تايلين شورا كبجام تو زناش تايل جيني أبتني جولين قرتي سورة وجين كولا أكنا جتي أبتة وجين سورة خانة شورا Tane khati tane mo nin kanetin samboda hundaw garte kasan kan gode wajin kani khalas jawad da je kasi bradi mati love guys love is jalali rondo mota guys bigitenya tarafat kay safi alanis rabbina ga godu woni jalal calon jur guys peace guys video la share goda ya subra follow guys I love you guys ilmi yaayot la mujtab khalis sargala ko mana mare Iran tin filamen saat lan boda magala Israel Tel Aviv fina no shida ibidi garte khalis sargala magala Israel rat robe takka garte tarikh magarte jururatu akayda roben bi khujani chuda magalan Israel khalis sargala itnafl darat hata chuda sabas na rakhanke namoto garte video rabu dorkani akasmamo security camera dandiratti garte motuman dadhabe jiru hundaw motuman san khasechu nano garte ibidi shidamurra guutu garte buqsee khasechu akon video kan garte gartanati ilmi yaayot la mujtab akum ango guutu fudhaten halkan tokko seena adda hogite yani miidiyaan guddan irraasa jira akkasuma Saudi fi Bahrain fi Dubai la dhachura Saudi ratimo miidhaan guddan kage miidiyaan biyya keessa gabaasa turachura gurbaan nama addaati yani Trump ammo mootummaa biraatiin garte bakka buusa jee osoo garteen wuxuuti jiru dubbin owwata jirti kana boodammoo inumaatu gartee misaala gartee nuti fayyadamnu misaala gartee humna guddaa qabuu fi dheerina gartee fagoo fiigu toonii duraan ba'aturraa gartee caala daballe darbina jee ajaan gartee waraanaa kan Iiraan jechuudha dubbatee jira. Iiraan kana booda gartee humna qabdu khalas tana booda gartee laaffatee jirti maal jaamee yeroo gartee yaadamaa jirutti Ameerikaan torbee tokkotti guyyaa muraasatti gartee lola kana gartee dhuunfadhee naman gartee fedhu gartee bakka buufadhee san booda khalas kaniin barbaadu Gaza khayya gartee nin dhugaa jee qophaa'ee ture jechuudha Trump garuu hin taane Iiraan uummata gartee danda'amu miti. Ameerikaan waraana lafaatti yoo gartee kan seenu ta'ellee abadan gartee keessaa bahuun itti ulfaataa jechuudha. Yoo gartee akkas godhante Iiraaniif carraa guddaadha. Gaayis waan jiru hordofeessin biraan gaa yaa subra filoo godha. Gaayis guyyaa lameen kana Dooktor Abiyyiin Harar jira. Kaleessa dardhaa ture arranta namoo Harar jiraachuu waan addaati seenaa addaati gaayis ani hedduun gammadee bakka gartee arranta Dooktor Abiyyiin deemee yeroon gartee arku hedduun gammadee jechuudha. Ifiichi dhaabbatee
qaama isaatiin gartee bakka san dhaabbatee yeroo inni gartee viidiyoo raabu dhugumatti hedduun gammadee gammachuu kiyuun jechuudha. Maaliif bakki tuni bakka gartee maaliif gartee mootummaan bakka tana gartee quba hin qabaanne Harargeen maaliif akkanatti irraanfatamtee maaliif akkanatti dagadamtee jenneeti ani keessa keetti hedduun dhagamaa jechuudha. Bakki tun maaliif hin jaramne hanga ammaatti bakka tana gaara kana gaara gartee ammaati miti fardoon kuni farda gartee akkuma gartee Dr. Abiyyiin dubbate waggaa 500 dura jechuudha. Seenaa gartee waggaa 500ti. Kana hunda bakka tana hawaasaatu eegaa hawaasa gartee naannoo san jirutu eega malee mootummaan gartee gadi fageenyaan gartee gabbu'ee kunuunsee wanni gartee inni godhe hin jiru akka gartee bakka biraatti jechuudha. Garuu yeroo gartee Dr. Abiyyiin bakka tana dhufee jechuudha qaamaan gartee keessa deemee kanatti irraa haasa'u hoggaan argu amnin gammade dhugumatti. Kana booda gaabbachuun dhaqee irraa haasa'ee jira arkee jira wanni kun gartee bakki tun gartee maal akka feetu maal godhamuun gartee qabu naannoon kun gartee akkamitti gartee akka turistiidhaaf gartee mijatuu fi turistiin gartee daayirektii gartee osoo gartee rakkinni irra hin geenye bakka tana gartee dhaqee ziyaaree fataa akka jiru mootummaan kana booda ni beekaa jechuudha. Abbichuun ni beekaa. Kana booda gaa uummata Harargeetii fi hoggantoota gartee Harargeetiin isin mootummaa wajjin taatanii bakka tana gartee eegdanii kunuunsitanii irraa fayyadamuun gartee hawaasarra jira jechuudha. Mootummaan ammoo dalagee waan gartee bakka tanaaf ta'u dalagee tolchee uummatatti kanna uummanni immoo eeggachuun isarra jira. Ani dhugumatti hedduun gammadee Allaahumma gaara kana anis yoo rabbi jee inshaAllah viidiyoo dhaqee isiniif waraabaa yeroo hundi gartee hin dhaqan manja garuu uumamaan na qabe. Kana booda immoo dhaqee anis viidiyoo isiniif waraabaa ጋር አዳቲ ዳወዳ ጋይስ እንደ ቅሪት የቀሩ ፈረሶች ዛሬ እነሱን ተንተርሶ ታሪክ እንዲወሳ ያኔ በውጊያ የተሳተፉ ሰዎች እንዳይዘነጉ ማድረግ መቻላቸው በቀላል የሚታይ ጉዳይ አይደለም። ታሪክ ባስቀመጥነው ልክ ባስቀመጥነው ቦታ እንዳለ ሳይሸረሸር የማይቀመጥ ቢሆንም ብርቱ ትውልድ አዋቂ ትውልድ አስተዋይ ትውልድ ሲኖር ግን በዚህ መንገድ ከልጅ ልጅ የተሸጋገረ ሊቀጥል ይችላል። ጋይስ ዋንጆ በስመራን ጋር ተፈለበራ አብቹ አባማላ ሆምቱ ሂምባቱ ጀላ ሐረርጌ ከሰ ዞራ ጀራ ጋይስ ሐረርጌ ገርቴ በከ ስላ ቱሪስት ዳፍ መጀተታቴ የገርቴ ሞቱማ ሴራን ጃሬ ቶልቼ ገርቴ ቱሪስት ዳፍ በና ጎዴ በከ ስላ ገርቴ ቢያፍ ቦ ቀብዱ keessa gartee zooree daawwachaa jiraachuudha. Harargeen gartee bakka hedduu qabdi. Jaaranii gartee tolchanii yoo bananii biyyilleen gartee irraa fayyadamtu hawaasilleen gartee irraa fayyadamu bakka baay'ee qabdi jechuudha Harargeen. Dr. Abiyyiin ammallee imala isaa gartee Harargee keessa itti ufee jira. Iddoon gartee inni gartee haalee daawwatee fi arallee gartee daawwataa jiru bakka addaati jechuudha. Bakka bareedduudha mootummaanis gartee bakka tana irra xiyyeeffatee yoo gartee misooma gartee achitti godhamuu qabu yoo gartee achirratti godhe mootummaafis faayidaa guddaadha hawaasaafis faayidaa guddaadha waan bareedaadha jechuudha. Naannoo gartee Harargee kana ummanni gartee kunuunsee eegee asiin ga'ee jira. Mootummaan ammaan tan immoo irra xiyyeeffatee tolchee bareechee gartee haala addaatiin haala gartee mooderni ta'een haala gartee bareedaa ta'een gartee misoomsee hawaasaaf dhiyeessuu qaba. Dhugumatti waan gaariidha. Ammallee gartee mircaan dhufaa jira. Filannoon dhufaa jira. Filannoodhaaf immoo tolchanii gartee osoo filannoon hin geenye waan gaarii gartee dalagan hawaasni immoo itti biyyee tolchee filataa jiru Dr. Abiyyi. Waan gaariidha jabaadhaadha wanni kun immoo itti fufuu qabaachuu bakka hundatti itti fufuu qaba. Hawaasni immoo waan keessan eeggadha. Yaasuu bira foloo godha gaisa loobii. Harargee bahaa kan himame kan beekamu sana alatti qabeenya uumamaa addaa seenaa addaa akka qabu barumsa guddaa irraa argadhee jira.
Jaarsi bira foloo godha gaasa lafi. Tiraamp lola Iraan yeroo gabaabattiin xumuraa jee karoorfatullee xumuruu hin dandeenye lolli kun itti jira. Eega Iraan mujtaab ilmi ayatollah eega filame halkan tokkotti magaalaa Israa'el Tel Aviv misaa'ilaan dhukkatti kaasee booda ammallee lola Iraan yeroo dhiyootti ni xumurama jee dubbatee jira. Tiraamp kaleessa magaalaa Israa'elitti meeshaa toonii 10,000 ol ta'u meeshaa waraanaa Israa'el akka buusaa ture miidiyaan guddaan addunyaa gabaasaa jira. Akkasuma immoo xayyaara gartee boombii darbuu fi 52 isa jedhamu boombii gurguddaa kan darbu biyya UK dhatti qubatee jira jechuudha. Akkuma gartee viidiyoo sun bakka kanatti xayyaara kun immoo lola kamiif gartee akka deemu beekamaadha jechuudha. Xayyaaronni kun xayyaara boombii darbu kan gartee US gartee Ameerikaan gartee ittiin dhaadatu keessaa xayyaara guddaadha jechuudha. Xayyaara gartee hamaadha jedhamee beekama. Xayyaaronni kun gartee ammaan tana bakka inni itti deemu beekamaadha jechuudha. Akkuma baratame boombii gartee hamaa sanii irra darbuudhaaf deematee wanni deemamuuf beekama. Miidiyaan guddaan gartee akka addunyaa gabaasaa jiranitti xayyaarri kun karoorri gartee inni gartee UK dhufee qubateef gara Iraan qophiirra akka jiru miidiyaan guddaan addunyaadha gabaasaa jira. Dabalataan Tiraamp akka jirutti mootummaa Iraan balleessina jira, hoffisna jira, laaffisna jira. Guyyaa hanga kanatti doonii Iraan gara 40 wayii doonii waraanaa gara 40 wayii gubnay hojii ala goona jira. Akkasuma humna qilleensa isaaniillee balleessina laaffisna jira. Kana booda gartee humna qabanii meeshaa gartee isaan fayyadamallee gartee dhoowwina jira jee dubbatee jiraachuu garuu ministeerri dhimma alaa Iraan lola kana itti fufinsaan hanga fedhalee dheeratu biyya teenya irraa gartee diina dhorkuudhaaf qophiidha, uummata keenya eeguudhaaf qophiidha. Ammallee sodaata akka hin qabnu jee dubbatee jira. Lolli kun itti fufee jira. Ammallee Iraan misaa'ila gurguddaa haarawaa akka gartee baasaa jirtu dubbatamaa jira. Misaa'ila gartee amma Iraan qabdu misaa'ila gartee fageenya dheeraa deemuu fi akkasuma gartee humna jaba qabu toonii 10 ol gartee kan baatee fiigu jaamee jira. Misaalonni gartee amma isin ol baasaa jirtu kun biyyoota gartee ollaatiif hedduu gartee sodaachisaa kan ta'e jaamee jira. Lolli kun yaadoo fidee jira. Chaayinaa lola Iraanii fi Ameerikaadhaa kana manguddummaadhaan xumuruuf yaalaa jirti. Garuu Israa'el lolli kun akka manguddummaadhaan xumuramu hin feetu. Iraan balleessitee sanbooda gartee olaantummaa isiitiin xumuruuf feeti. Gaaffii ta'ee jira. Israa'eltu gartee Ameerikaa bulchaa jira moo Ameerikaatu gartee Israa'el bulchaa jira? Wanni jedhamus gaaffii kaasaa jira. Akka gaazexeessitoonni addunyaadha jedhanitti Tiraamp gartee mataan zooree jira ja'amaa jira jechuudha. Waan jiru hordofee simraan hin gaa yaas bira foloo godha.